barbaachisa ana dubbachuun duratti jechuudha. Si galee miti ana dubbachuun duratti dhiqachuu si barbaachisa. Hoolayyii Harargee isinii fi dhaggeeffadha. Hoolayyii hoo jechuu malee waa takka hin beekne jechuudha. Hoolayyoota jechisin bar hoolaadha bar. Ambar isin tuffadhee isin jalaa callisaa bar hoolayyii ani isin tuffadha bar. Dhugaa rabbii isin tuffadhee isin jalaa callisaan. Because nama naaf kabajaan qabne yoomillee hin kabaju waan ta'eef. Saa kanatti saa ummata waa'ee ummataa haasa'u malee saa waa'ee gargaarsaa haasa'uun miti ni dubbadhee gargaarsi hin jiru. Hawaasni hanqa gargaarsa gaafatutti hawaasni gargaarsa barbaana hanqa jawutti malee gargaarsa isin keessaa baate ansi jammar gargaarsa irraa dantaan qabuwan. Okay? Ani gargaarsa ifii na yaamtan. Gargaarsa ifii hootuti gasti irra taa'e jettanii na yaamtan malee ana aslan gargaarsa kalee nakkaasee aslan achirra taa'ee saa 24 akkasitti taa'uun sun jechuudha. Okay? Gargaarsi narraa hafuu baate awwantiin bu'aan keessaa harka dunjur kanin keessaa qocadhu hin jiru hafuu baate durillee an sagalee gargaarsa osoo guuriin ummata kiyyaaf sagalee ta'a. Isini galee gargaarsa malee maakii waa'ee Oromoo keessaa bahuu qabdi azilaa namatti qammataw. Asirra teessan jechuudha. Isini galee isini hoolaa akka keessanii kanaa miti anka Oromoo keessaa na baasu. Isini hoolayyii Harargeeti miti anka Oromoo keessaa na baasu. Okay? Isini miti. Awaydu xaqantam kazisir min ilkabnyal. Isini miti injeeka Oromoo keessaa bahuu qabdi. Waa'ee mancaatu lama isin galchuu si unkwaan si Harargee dhalatee miti. Kaman caatu lama dhalatee maakii waa'ee mancaatu lama hin galchu yoo je anaatu ija isaatiin keessaa baasee harkatti kannaaf. Because jaalattanii osoo hin ta'in dirqama waa'ee Oromoo nagalchechu dirqamaan snaayiparii isinirra qabeeti nagalchaan. Snaayiparii isinirra qabee. Okay? Jaalattanii osoo hin ta'in jechu. Laal jaalattanii osoo hin ta'in akkana jettee fudhatta waa'ee Oromoo irratti maakii hin galchamu hin galchu. Okay? Sagateen akka keetii kun gabbee aanaan waa'ee Oromoo keessaa bahuu qabdinaan jechuu hin danda'u. Waa'ee mancaatu lama hin galchu jechuu hin danda'u. Unkwaan isinii miti isinii Harargee hoolayyii Harargeeti miti kaman caaftuu lama dhalatee caala nama sagalee ta'uudhaan Oromoodhaaf. Ka Walloo dhalatee caala nama gabbee sagalee ta'uudha. Ka Harargee dhalatee caala nama sagalee ta'uudha. Gaafa uummanni keenya Harargee hongeen akkasitti lafarraa fixxe eenyu nama dura gabbee sagalee ta'e siise fakkaata anaatu sagalee ta'e anaatu gabbee iyyisiise jechuudha. Anaa dubartii osoo ati khadiiraa ta'essu jirtu hoolayyii bada. Hoolaa jaarraa 21ffaa keessatti illee dubartii arrabsu jechuudha. Hin guddistanii bar amma fa'aa hin guddistan bar. Amma hin guddistan bar. Amma jettanii Harargee irraa baatu jettan isinii bahee isinii dhiisee Harargee isinii jee deebistanii Oromoo keessaa maakiin baatee jirti maakii Oromoo keessaa baasna hin dandeessan Oromoo keessaa maakii baasu. Okay? Harargee fedhuun arrabsa. Fedunin sakal, fedura taa'in qama, fedura akkana godheetin akkana godha Hararguma tanaaw. Because ittiin dhaladhee keessaan bahee waa'ee Harargee eenyummaanu aangoo narra qabaatee jechuudha. Ati Harargee keessaa baate, ati Harargee keessaa seente naan jechuu hin danda'u. Eenyu waan taateef Harargee keessaa baate kanaan jettuuf. Maan siloon kan waan ta'a? Eenyu waan taateef? Eenyu bika bu'aa si godhate? Maakiin Harargee arrabseeti aan takka Harargee miti ganda namaa arrabsee beeku hoolayyaa akka keetii moo hin arrabse hoolaa Harargee buqqee Harargee sin arrabse jechuudha. Boorkoo akka keetii kana sin arrabse jechuudha. Okay? Aan arrabaa beekee nama arrabsu. Harargee keessa ba'uu qabdi. Harargee eenyu Harargee si beeyti Harargee nati. Si beeyti hawaasni Harargee si beekaati. Si beeka hawaasni Harargee dhalachuu keetuu si beeka. Baasee seensisee ka'eettuuf jechuudha. Qooshaa banaa bulte jechuudha. Ka kaameeraa hin qabne. Ka motora hin qabne jawaasirra taa'ee jechuudha. Hoolaa jaarraa 21ffaa keessatti dubartii arrabsu. Namni yoo isin jalaa use waan isin sodaatee seetanii atmaxxunu nyumsaniif isin jalaa use jechuudha. Wal darajaan keenya tokko miti. Because maaliif an bikka nama guddaan oola malee bikka joollee akka keessanitti joollee wali qabamtee nama arrabsu bira noolu saniif isin arrabsine mara.
arrabni namni arrabaaf beekumsan gaafatu arrabni beekumsan gaafatu jechuudha. Tuuffadhee gaafa isin jalaa callise waan isin sodaadhee isin fakkaate jechuudha. Waanuman isin sodaadhee isin jalaa callise isin fakkaate isin sodaadheeti miti baran. Isin galee baasnee jira Harargee keessa. Maal nuuf vote Harargee maal abbaa keetii akka sii godhu barbaadde. Waan na bira kaayettee jira akka sii godhuuf. Maal nuuf gooti inshallah akka waa sii godhuuf hin dadhabdeen. Inshallah akka waa sii godhuufin uumameen. Waan ungoone jaa maal se akka sii godhu barbaadde kophee kan akka sii hodhu barbaadde. Moo marxoo akka sii bitu barbaadde danas. Maal nu gootee beeyti. Maal nu gootee maal siif godhe si maal akka sii godhu barbaadde. Maal akka sii godhu barbaadde. Hola wallahi hola tokko jechuudha. Hola jechuun boorci 28 kiiloo 28 baadhatee ni jaachitaa'e. Inshallah jechuun matarra baadhadhuu deem nama si erge eenyu akka si erge illee ni beekna jechuudha. Ergamtuun ana osoo hin ta'in isin. Ergamtuun isin jechuun ana osoo hin ta'in ergamtuu hattootaa jechuudha. Ergamtuu hattootaati isin. Wanti gabbaatanii amma iyyitanii iyyisiistaniif jechuudha. Gargaarsi hin jiru jedhamtan saniif iyyitaniiru. Eenyu isin keessa akka dubbatu beekna jechuuti. Eenyu isin keessa akka dubbatu beekan. Kisee dubbattu eenyu akka keessa dubbatu jira. Saa uummanni gargaarsa gaafate uummanni gargaaramaan jee dhugaadha. Kanaaf narra duultan haa uummanni amma gargaarsa hin barbaadu hattoochu leebaawoch litbaluu noo yalla mablaat hin jiru nyaachuun. Kalaas kana isin arsaami kunoo isiniif hin mammalee hin jiru nyaachuun hin jiru nyaachuun. Maal fiddan ayyee? Maal fiddan? Hin jiru nyaachuun hawaasa. Hin jiru hawaasa nyaachuun. Kalaas kana isin gubaami isin daranuu isin gubee isin dhiisa jechuudha. Daranuu isin gubee isin dhiisa. Eega barbaaddaniifu beekaan isin jala callisa malee hattooch down hattuu walitti qabamte. Hattuu nama nagaa fakkaatu. Hattuu subhanallah itti Oromoo hattu. Hattuu Allahu akbar jettee ummata hattuun taanaa as gubbaa isin kaa'e jechuu maal fiddan. Arra anaa isin cabsa jechuu arra. Eega barbaaddaniifu miistira keessaniin isinii baasan arra jechuu. Miistira keessan asirratti isin laxxafe likkii isin galcha jechuu. Shaawuch. Anuma haadhati yoo arrabstan isin jala callisi abbaa yoo arrabstan isin jala callisi amma deebitanii Oromoo keessa isii baasna inshallah Oromoo keessa maal na baasta Oromoo ittiin dhaladhee ittiin guddadhaan ittiin galle galtuu akka keessaniitiin mitiyaanii galtuu akka keessaniitiin mitiyaan. Okay gandummaadhaan deemtanii isii waa'ee mancaatuu lamaa isiin galchu siitu naa himaasan. Eenyutu aslan itti gaafatamaa mancaaftuu lamaa si godheati. Eenyu si godhe? Mancatuu lama ni qabdi nama jajjabaa qabdi jechuu Facebook irra deema laal nama jajjabaa. Inshallah nama yoo dubbate dubbiin isaa laal garaa keessan isin baqeessuu qabdi jechuu. Kaakee keessanii kiiloo 30 boorcii baadhatee asirra deeme afaan banuu miti. Madra boorcii kee deem dalagi dura. Hai maaliif akkana jetti dabar amma rakkoon bar wanti na arrabsaa jiran kana bar ummanni amma gargaarsan barbaadu ummanni amma nagiyaa barbaada jechuu badiidhaame amma guys amma badiidhaame kun ummanni amma saatan nagiyaa barbaada ummanni nagiyaa gaafataa jira ummanni gargaarsa gaafataa jiru haati qeen Oromoo qeen dhiiga taate qeena gee gaafatu malee geezeetii fi daakuu gaafatu jechuun badiidhaame amma badiidha guys. Haatuuf akkana walitti gargaarsa isiin gargaartuu kanaaf akkana walitti naan jira. Amma an wallahi wabillahi gargaarsa Oromoo aslan gargaaru maa fedhuu waan aslan. An amata meeqa ummata kana haruma nagiyaatiin sagalee ta'uu tureef malee gargaarsa wal qabsiisee sagaleen taanifan. An nama gargaarsaan beekamee mitaan. An nama miskiina harka duubaan sagalee ta'uun beekame. Anna maallaqa oli guuruun beekamee mitiyan. Anna kaashaappii oli guuruun beekamee mitiyan. Anna maallaqa oli sassaabuun beekamee miti. Hai. Yoo namni isin jala callisu waan isin sodaate seetan
Ijoollee daa'ima nutti ergitanii nu arrabsiistan. Daa'ima hoolayii ruuzni assalaamu alaykum wa alaykum salaam keessaa godhatu nutti ergitanii nu arrabsiistan. Sani barkana dhubee nuti. Sani baraashmuuriidhaan xap nu gootan jechuu beekaa callisnaa bar nuti. Beekaa wallahi laazim beekaa gisa callisnu gawaa nama sana waan dubbachuu dandeenye faatti fakkaate jechuu. Hoolayii tan afaan nutti erganii jechuu. Hoolayii Harargee tan namni hundi ergatu tan. Nama hunda ergata amma hoolayii amma akka iyyitu tan nama ergee iyyitutu jira wallahi laazim. Nama isaan ergee amma afaan banaa jiran jechuu. Afaan banan nama isaan irratti namni akkamitti afaan baname. Me rabbi sudaadhaati. Me kutaa kam arkitan Harargee malee kanuma nama isaa gaccabsu me takka naa himaa jiratti. Me koomantii kana jalatti Harargee jedhamtu san malee kutaa tokko naa hima nama inshallah baalagee isaatillee hin faarsaa bar kutaan biraa baalagee isaa baalagee nama arrabsullee akka gootatti ilaalataa bar guyyaa tokko na fayyada jee waan yaaduufi bar isin ka isin kabajuun feetan ka isin arrabsuun feetan ka isin hojjetuun feetan waanuma hundan feetan jechuu isin nama khaanis arrabsuu khaan gabbuusuu khaan arrabsuu khaan olkaasuu khaan buqee khaan baqa akkuma namni isin jibbee baqa isin raafagaatu godhuudha yaadni keessan bakka kanuma bar Harargee keessaa baasnee jiran isii baasnee jiran an aslan tasdina isi yaadeetuun beekuu baran Harargeen beeku tabraati an Harargee miidiyaa gubbarraa teessee nama arrabsiisu osoo hin ta'in hawaasa kabajamaa hawaasa miskiina hawaasa hojjetatee bulu hawaasa qotatee bulu san hin beekan Harargee malee kaaka keetii dubartii mudhii hidhatee arrabsuun harkineen mudhii hidhattee kaa arrabsu kanaan hawaasa kuni Harargee bikka buumti maakii Harargee arrabsite ana yoon Harargee kabachiise malee Harargeen arrabsiisuan inshallah Harargee bira dabre Oromoo yoon kabachiise malee nama Oromoo xiqqeessuu miti an okay Sinigalee kalaama naan dubbadun gocha naan gocha yoo hawaasni xiyyanatti gammade mana nama hawaasa gammade wanni joo miti wanti isin aartaniif ni meeytanii akka isin barbaadan isin ta'uu hundite hin ta'u akka isin barbaadan gosa jettanii gosummaa teessan jala hin deemu gandeettan gandummaa keessan jala hin deemu ergamtu jettan ergamtanii gisee dhuftan akka feetanitti na ajajuu hin dandeessan kana bar wantan ifii barbaadee fi wantan ifii hiyyaa itti amane qofan hojjedhaani maaki ati Harargee taate ati Shawaa taate ati Arsii taatee fi miti okay wantan ifii hiyyaaf na wali match ni godha nama daala waan jettu hojjedhaan waan ganna buusi waan ganna kufi surati no hojjedhaan arras boorus dhumattee bar akkasi jechuu inuma na arrabsite mana kiyyan seentu wanti amma isin arsu mana kiyya seenu dhabuudhaan na arrabsitanii na xiqqeessanii mana kiyya seente inshallah hin qaayitu jechuu manni maaki mana namni atitti na arrabsite haadha kiyyatti arrabsite abbaa kiyyaa fi haadha kiyya arrabsite mana kiyya seente qaayitu miti manni maaki deem mana biraa dhaqi mana yoo ati arrabsite joosan deem dhaqi annama isinii boo'u miti nama isiniif boo'u miti an okay tayoo arrabsan fiidee jettu sanii miti an inshallah na arrabsuu miti laal narra deemuu miti akka feetan olu taaltan gabbuutan namaa iyyuu jiraa isiniin joobar namaatu na duuba iyyuu jiraa isiniin hin joobaran nama iyyaasa eenyu iyyaasa ni hunjo gara galeetu isin ilaalu bar maa rakkattanii isin bar maa rakkattaniitu bar na dhibaa bar gara galeetu isin ilaalu hawaasa kabajaa qabu waliin ifturra kiyya ifa jechuu ka kabajaa hin qabne kabajaa hin qabu ittiin dhiisaan an aslan isin Harargees bikkan buutan Harargee bikka buune jettanii olii gad fiidan jechuu Harargee miti mataa keessan bikkan buutanii isin hin jee mataa keessan bikka hin buutan namni mataa isaa bikkan buune namni kofoo isaa bikkan buune akkamitti Harargee bikka bu'a jee waa jechuu dandaasa miidiyaa kanarratti anaa muree murteessaa jechuun dandeessan isin warri muree murteessu isinii miti Harargee nama jajjabaa qabdi jechuu nama jajjabaa guddaa nama kabajaa qaba jechuu ka dubbiin isaa laal akka sukkara mi'aawu kana qabdi jechuu Haka keessanii kana hoolayyaa akka keessanii kana miti isin Harargee arrabsiisuu malee kabachiisaniitu hin beeytan aslan usi dhiisinaan jaan hin dhiisu guys hedduu guddisa waan ta'eef dhiisinaan hin jeena
arrabsaa hin jiru waan ta'eef arraballee hin beeku ofirraan dubbadhaan jechuu. Okay? Gaafa namni si gubba bee si ficcaanu malee isin jee ifirraa dubbatte jechuu. Senegalee soda gaafa callisuun sodaa itti fakkaate itti cabsite jechuu. Muka itti cabsita. Muka ni ajjeesisna fa'eettan. Gartanii fokkina keessan. Namni nu isin taazabee bar. Ni ajjeesisna warra jee hundaa jira jechuu. Dhugaa rabbi maal na ajjeesista? Inshallah maal na ajjeesista miyaan?